Fano goftani fargane jalala sambile somne gidera kenyarran fane fano goftani fargane jalala sambile kanaaf immoo akka deeggaramaniif akka addaatti isaan wajjin taa'ee waan kana qopheessineef namoonni akkuma walgeessu goona malee baay'inni namaallee hedduudha. Kanaaf obsaan akka nu dhaggeeffatan isaan immoo maal akka ta'e isaan nafeera jechuudha. Namni adda kan bulchan dura wajjira dhimma hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu galateeffadha. Lammaffaa inni lammaffaa immoo dungoo miidiyaadha. Dungoo miidiyaan miidiyaa onlaayiniidha. Barumsa amantaa kan barsiisudha. Yaadattu yoo ta'e akka magaalaatti waggaadhaan istaadiyeemii keessatti seremoonii guddaadhaan ijoollee aga 300 waggaa waggaatti daftara iskiriiptoo hin kenna. Baranas kun marsaa sadaffaa iddoo adda addaatti kennee jechuudha. Kanaafuu dungoo miidiyaa maatii dungoo miidiyaa qaba. Isaantu walitti bu'ee darzana 16 siniif borummoo warra bataskaana fi masgiida jiraniif immoo fi misaa isaanii sagantaa qopheessee beetiidha kana sinii arjoome dungoo miidiyaan sinitti musu miti bitanii jechuudha. Kanaafuu waan xiqqoo miti harka duwwaa deemurra daftara 2-3 qabatanii deemuun wayyaa kan jedhuuni malee barataadhaaf daftara qofaa miti kan barbaachisu. Wanna baay'ee barbaachisaa san immoo isaan illee dhamaa jiru isaan wajjin taanee nullee aga danda'amu isin gargaarra. Dungoo miidiyaan kan onlaayiniiti darzana 16 akkasii kenne kuttaaffaan takka isin barbaachisutti isinii kennu. Barataan kutaa tokkoof kutaa 2 daftara wal qixan barbaadu akkasittoo kennamu isinillee dhokir isinin jedhi isaan ferdi isinii kennu waan dhuftaniif ulfaadhaa aga dandeenyu immoo yeroo biraas Jalalli ijoollee isaa gooftaan jifateera sanyiin addaa hundu ifattee baheera fannoo gooftaan ifa arganne jalala isaa bilisoomne gidiheera keenyarraan fanne fannoo gooftaan ifa arganne jalala isaa bilisoomne gidiheera keenyarraan fanne.